And he was pointing out to people, calling people's names. And as he called people's names, some went in and some he showed him. Har'a gara fuuldura keessaniitti kana dhufe Esteellaa Kuukin jedhama. Waa'ee abjuu akeekkachiisaa Waaqayyo natti himees isinitti himuudhaaf fuuldura keessanitti dhiyaadheera. Abjuu kanas kanan arge guyyaa wiixataa ture. Kallattumaanis gara abjuu akeekkachiisaa sanatti isin dabarsa. Abjuu koo keessattis anaa fi maatii koo keessaas namni murtaa'an jira ture. Deemaa turres yeroo tarkaanfachaa turretti waan isaa hin beeku garuu gara iddoo uumama harkifamaa tokkootti harkifamnee fudhatamne. Iddoon isaas baay'ee bareedaadha. Bifa nama harkisus qaba. Yeroo sanatti garuu eessa akka turre hin beeku. Garuu immoo isuma dhugaa iddoo sanarratti waanan argamee jiru fakkaatee natti dhagahamee ture. Kana booddees fuuldura keenyatti nama tokkon arge. Namni kunis nama baay'ee jabaa fi nama qaamni isaas guddaa ture. Yeroo namni kun gara keenya dhufe kanattis anaa fi maatii koo qofa osoo hin taane namoonni biraas iddoo sanarra turan. Garuu immoo namoonni miiliyoona hedduudhaan lakkaawwaman iddoo sanarra dhaabatanii nama guddaa kana ilaalaa turan. Iddoon nuti dhaabannee turres akka mana mootummaa baay'ee guddaa fi bal'aa ture. Iddoo baay'ee bareedaa fi hawwataa ta'e kanarratti iddoo kana irras namoonni miiliyoona hedduudhaan lakkaawwaman iddoo kanarra dhaabannee jirra. Kana booddees qilleensa irratti balballi tokko baname. Iddoo sanarra namoonni baay'een jiraannus wanta kana immoo hundumti keenya daawwachuu dandeenyee turre. Balbala baname kana keessattis namni qaama uffatee jiru tokko nutti mul'ata. Garuu immoo namni sun fuulli isaa hin mul'atu. Ifaa ifu fakkaata. Qaamni isaa guutummaan waan calaqqisuuf fuula isaa arguu hin dandeenye. Qaamni sunis Iyyasuus Kiristoosidha. Bareedinni isaa waan hundumaan oli. Qaamni isaatis akkuma aduutitti in ifaa ture. Haasa'uus eegale. Yeroo inni haasa'aa jiruttis waan tokkon hubadhe. Dubbii sagalee isaa keessas tooftaa hedduun akka jiru hin beeksisa. Akkuma dubbii tokko dubbateenis namni hundumtuu isa dhagahaa ture. Dubbii sagalee isaa keessas humna cimaa fi dandeettii guddaatu jira ture. Namni kunis sagalee guddaadhaan akkas jedhee dubbate. Ani mootii moototaati. Jecha kanas dubbachaa namoota iddoo sana jiran sana maqaa isaaniitiin waamaa gar-tokkeedhaan akka dhaabatan. Warra kaanis immoo maqaa isaaniitiin waamuudhaan gar-tokkee biraatiin akka dhaabatanii isaan ajaje. Haaluma kanaan jecha immoo maqaa kootis waame. Yeroo inni maqaa koo waamettis baay'een nahee rifadhe. Dhiphachuus nan eegale. Nan sodaadhe. Mootiin moototaa kun yeroo maqaa koo waamutti humna guddaadhaan ture. Kana booddees gara isaatti dhiyaadheen fuuldura isaa dhaabadhe. Itti aansuudhaanis wantoonni ani jireenya koo irratti raawwachaa ture tokkoon tokkoon isaanii isa fuulduratti saaqamuu eegale. Yeroon itti tajaajilaa ture. Yaada akkamiitiin akkan isa tajaajilaa ture? Akkasumas immoo xiyyeeffannoodhaan laphee akkamiitiin of kennee akkan tajaajilu hundumti isaanii fuula isaa duratti saaqamuu eegalan. Haala jireenyaa ani jiraachaa tureen murtee kennuu yookaan firdii kennuu eegale. Yeroon lafarra tures walitti dhufeenyaan ani isa waliin qabu ilaaluu eegale. Kana booddees seenuu dandeessaa jedhame. Warri maqaan keenya waamame hundumti keenya gara iddoo tokkootti seenaa osoo jirru iyyi cimaa fi sodaachisaan iddoo sanarratti ta'e. Anis garagalee maaltu ta'aa akka jiru laaluudhaaf yeroon yaalutti namoonni baay'eenis in iyyuu, in boo'uu, ibidda san keessaa ba'uudhaaf harka isaanis ol qabanii yaalii taasisaa turan. Gara iddoo nuti jirrus galuudhaaf waan barbaadan fakkaatu. Garuu immoo haala nama gaddisiisuun namoonni cinqii akkasii keessa turan kun maatiidhuma koo turan. Hunduma caala garuu wanti nama gaddisiisu lamaan isaanii ijoollee koo kanan ani jaaladhu turan.
Namoonni isaan waliin turan hedduun iniyyuu hin boo'us. Ijoollee koo waliinis adaadaan koo jirtii turte. Adaadaan koo waggoota dheeraadhaaf amanamummaadhaan Waaqayyoon tajaajilaa dubartii turteedha. Mootii moototaa inni ta'e kunis maqaa ishee waamuudhaan gara teessoo firdiin itti kennamuu san duratti dhiyaatte. Garuu immoo dubartiin kun alaan yoo laalamte qofadha kan ishiin nama tajaajilu fakkaatu. Garuu immoo yeroo sanatti mootii moototaa inni ta'e sun waa'ee jireenya ishii iccitii ishees dubbachuu eegale. Akka dubbii sagalee Waaqayyootti akka isheen hin jiraatinii fi Waaqayyoon gammachiisuudhaan akka isheen hin jiraatin itti himame. Dubartiin kun deebi'ee ishiidhaaf yeroon araaraa darbee ture. Yeroon isaas barfatee ture. Kanaafuu karaa faallaa ta'e sanaan akka dhaabattu itti himame. Kana booddees maqaan dubartii daa'ima kootii fi maqaan dhiiraa ilma kootii waammame. Yoo isaan rifatanii fi kirkiran ilaaluun baay'ee ulfaataa ture. Haala nama gaddisiisuun garuu maatiin koo, ijoolleen koo fi namoonni ani beeku hedduun mootummaa Waaqayyoo galu jedhanii warri yaadaa ture hin galle ture. Harki caalus isaan keessaa gara mootummaa Waaqayyootti akka galaniif isaaniif hin ayyamamu. Waan hunduma caalaa garuu wanti laphee koo tuqe osoo jiraatee, wanti baay'ee nama gaddisiisu garuu daa'imman koo lamaan kan umrii 11 fi umrii waggaa 12 duubatti hafanii turan. Maatiiwwan adaraa keessan, daa'imman lubbuu baran yoo qabaattan adaraa keessan Waaqayyoon akka beekanii fi isa waliinis walitti dhufeenya dhuunfaa akka qabaataniif isaan taasisa. Daa'imman umrii waggaa 12 fi waggaa 11 ta'an kun akkasumas maatii isaanii waliin naasuudhaan yoo kirkiranii fi yoo isaan nahan argeera. Iddoo sanarratti dhiphinaan boo'aa fi iyyaa turan. Eeyyeen Waaqayyo ammas taanan jaalaladha. Garuu immoo waan tokko baraa. Guyyaa firdiititti tokkoon tokkoo keenyaaf gatii nuuf ta'u hin kenna. Anis kana booddee ijoollee koo dhoowwaman sana akka naaf galchuuf kadhachuun eegale. Maaloo yaa mootii, carraa tokko qofa isaaniif kenni jechaan Waaqayyoon kadhachuu eegale. Garuu immoo akkas jechuudhaan deebii hin dagatamne natti hime. Hin ta'u, ati wanta ani arge wanta ati hin argin baay'eetu jira. Balbaloota hedduu cufamanii jiraniin booda wanta jiru ani argeera. Jireenya isaan jiraatan akkasumas lafa irratti qajeelummaadhaan kan hin deddeebi'in namoota akkasii argeera. Kanaafuu kana booddee carraa hin qaban. Yeroo isaas xummurameera jedhee natti hime. Dhuguma yaa firoota koo, osoo guyyaa ta'ee jiru Waaqayyoon haa yaannu. Osoo aduunis hin dhihiniin dura itti haa fayyadamnu. Akkuma isinitti hime, namoonni hedduun miliyoonaan lakkaa'aman gara iddoo kanaatti galuudhaaf iyyaa turan. Nutis immoo balbalichi nu fuuldura ture sun baay'ee guddaa ture. Wanti guddaa fi jabaa ta'eyyuu isa ibsuu hin danda'u. Lafa kana irrattis wanti akka isaa jiru homtuu hin jiru. Kana booddees balballi baname kun akka cufamuuf ajaje. Suuta jechaas balbalichi baname sun hin cufame. Yeroo balbalichi kun hin cufamuttis keessa kootti wanti tokko natti dhagahame. Balbala baay'ee cimaa ture. Cufamuu isaatiin dura namoonni hedduun iyyaa fi bo'aa iddoo sanas hunkuraa turan. Garuu immoo yeroo balbalichi kun cufamutti sagaleen kamiyyuu dhagahamuun isaa hin dhaabate. Kana booddees ani mootii moototaati inni jedhe Yesuus gara booddeetti garagalee tarkaanfachuu eegale. Anis haala bitaanatti galee fi rifachuudhaan kanumaa raawwatee dhumni isaa kanumaa jechaa kana booddee mootii moototaa isa ta'e kana duukaa bu'uun eegale. Bareedinni isaa baay'ee hawwataadha. Mataa isaarras gonfoo bareedaa ka'ateera. Uffanni isaas miidhagaa ture. Osoon isa duukaa bu'aa jiruus keessi koo garuu baay'ee jeeqamee ture. Sababni isaatis ijoolleen koo alarra turan.
akkasumas maatiin koo hundumti isaanii booddeerra turan. Namoonni ani beeku baay'een nuti tajaajiltoota warri ofiin jedhan harki caalu balballi sun isaaniitti cufamee ture. Yeroon deemaa jiruttis kutaawwan baay'ee gurguddaan arge. Kutaawwan kun baay'ee gurguddaa fi babal'aas turan. Kutaawwan kana keessaas isa tokko keessatti akka hokoo ishee na guddisteen arge. Akkasumas immoo harka caalu maatiiwwan koo kanaan dura du'anii turan arge. Kan akka haadha koo, kan akka akaakayyuu koo. Ergan isaan argee booddee gammachuu fi jajjabaachuun natti dhagahame. Garuu ammas waa'ee ijoollee kootii yaaduu hin dhaabne. Kanan guddadhe mana namoota afuuraa ta'e keessatti ture. Daa'ima waggaa 12 yeroon turettidha Gooftaa fayyisaa lubbuu kootii taasisee kanan fudhadhe. Maatiiwwan koo kanas nan ilaala malee gara isaanii deemuu hin danda'u ture. Iddoo kanarra namoota hundumaaf kan ta'uu fi iddoo bal'aa fi kutaawwan gurguddaatu jira. Egaa maaliif ree namoonni ala jiran sun galuu kan hin dandeenyeef jedheen sammuu koo keessatti gaafiin uumame. Mootummaa Waaqayyoo ni dhaalla jedhanii namoonni yaadan hedduun iddoo kanarra hin jiran. Yoomiyyuu yoo ta'e iyya sana hin dagadhu. Yeroon hirriba kootii ka'uttis baay'ee miidhameen ture. Sagaleewwan namoota iyyanii kun yeroo dheeraadhaaf gurra kootirraa iyyaa ture. Iyyi saba sana hundumaa gurra koo irratti yeroo dheeraadhaaf fakkeeffamee ture. Keessattuu immoo ijoollee kootii fi maatii koo akkasumas immoo namoota natti dhiyaatan iddoo sanarratti hafuun isaanii baay'ee keessa kootti na miidhee ture. Abjuu kana ammayyuu yoon yaadadhu akka haaraatti natti dhagahamu. Tarii iddoo sanarratti haftanii osoo jiraattanii hoo, namoota iyyaa turan san keessaa isa tokko osoo taatanii hoo, inni mootii moototaa ta'e sun fuula isaanii isinirraa garagalchee osoo deemee hoo, yeroon osoo isinitti hirratee hoo, gara Waaqayyootti haa deebinu. Hunduma keessaniifuu ergaa tokko isinitti himuudhaaf nan jaaladha. Waaqayyo isuma dhugaa jira. Ammas irra deebi'een jedha. Waaqayyo isuma dhugaa jira. Baroota jireenya kootii keessatti abjuu akkasii kana argee hin beeku. Isuma dhugaa abjuu dhagahamuu danda'udha ture. Amma guyyaa har'aatti iyyuu miirri isaa akka haaraatti na keessa jira. Keessattuu immoo namoota Yesuus Kiristoos hin beeknee fi Yesuusin akka fayyisaa lubbuu keessaniitti taasistanii kan hin fudhatin ergaa tokkoon isiniif qaba. Ammumarraa eegalaatii adeemsa keessan sirreessaa. Waaqayyo waliinis araaramaa. Mootii moototaa isa ta'e sana jireenya keessanitti moosisaa. Namoota fuulduratti mul'achuudhaaf qofa waa'ee hojii Waaqayyoo hin hojjetinaa. Ani immoo dhuguma haalli jireenya kootii akkana hin turre. Garuu immoo gara waldaa kiristaanaa deemuu baay'isuu kootiin jireenya kootii fi tajaajila koo sirreesseera. Dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisuu fi barachuu qofti gahaa miti. Dubbii sagalee Waaqayyoo garuu jiraachuu qaba. Waaqayyo guyyaa firdiitti kan nu gaafatu dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisteertaa kan jedhu osoo hin taane dubbii sagalee kootii jiraatteettaa jedheetu. Ammas isiniinan jedha, amma carraa kana qabdanitti itti fayyadamaa. Daraa keessan carraan keessan akka hin qisaasuuf. Balballi araaraas akka isinitti hin cufamne. Yeroo tokkicha gara teessoo firdiitti erga dhufnee booddee gara booddeetti deebi'uu fi sirreessuu kan jedhamu hin jiru. Adaraa keessan wanta kana akka qoosaatti hin ilaalinaa. Waaqayyo qoosaa miti. Irratti hin ga'ifamus. Waaqayyo isuma dhugaa jira. Isin waan barbaaddanii fi waan barbaaduu dhiistaniif dhugaa hafuu danda'u miti. Waaqayyo jira. Tarii maatii baay'ee jaalattanii fi maatii Waaqayyoo hin amanin yoo qabaattan adaraa keessan isaaniif kadhadhaa. Isin gara iddoo sanaa galtanii isaan boo'aa fi iyyaaf gara duubaatti akka hin hafneef. Ani gama kootiin namni tokkoyyuu gara iddoo sodaachisaa fi dhiphisaa kanaatti deemuu qaba jedhee hin yaadu. Namni kamiyyuu argama Waaqayyootirraa fagaachuu qaba hin jedhu. Adaraa keessan maatii Waaqayyoo hin amanatin yoo qabaattan
gara gooftaa akka dhufaniif isaan jajjabeessa. Isaaniif kadhadhaa. Waaqayyo Waaqni araaraa akka isaan yaadatuuf jabeessaa kadhadhaafi. Akkasumas immoo hundumti keessanuu jireenya dhuunfaa keessanii akka ilaaltaniif isinan yaadachiisa. Gara teessoo firdii sanaa yoo dhuftan isinumti dhuunfaa keessaniin waan hojjettan sana gaafatamtu malee namni biraa waan isin jiraattanii fi waan isin isaanitti himtan miti. Kanaafuu isinumti ofii keessanii of yaalaa. Dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos lammaffaan gaheera. Iyyasuus Kiristoos dhufuudhaaf balbalarra jira. Qophoofteertaa?